maaltu hafaa duniyaa gubbatti hunduun galaa bara akhiraatti teenya lubbuun nuti taphatti. Maaltu hafaa duniyaa gubbatti hunduun galaa bara akhiraatti teenya lubbuun nuti taphatti. Bismillaahi maqaa rabbiitiin eegalannaa seenna dhaamsatti walii dhaamnaa dhaamsa nabiiti wal dhorginaa karaa badiiti akkan deemne turre shayxaanaa walii dhaamnaa dhaamsa quraanaa walii yaannaa wantaate khayrii hanga jiru duniyaatti teenya lubbuun nuti taphatti. Maaltu hafaa duniyaa gubbatti hunduun galaa bara akhiraatti teenya lubbuun nuti taphatti. Yaa nama hoo amma dhageette si badhaasee rabbii yoo beeyte diin islaamaa diinii jaalalaa si baachisee ifaa walalaa sifti ergee ergamaa ufii nabii caalaa fuula walalaa akka baatuuf ati wallaalaa akkan deemne karaa badiitti teenya lubbuun nuti taphatti. Diiniin islaamaa nama qaroomsaa amantii haqaa baaxila cabsaa rabbitu filee nutti kennate diinii najaa barnama keessaa namni diinii kanarraa goree arraaf boruuf inni kasaaree shayxaanarraa jala fiigullee boruu akkatti teenya lubbuun nuti taphatti. Maaltu hafaa duniyaa gubbatti hunduun galaa bara akhiraatti teenya lubbuun nuti taphatti. Bar wallaahi hawaasa khiyyaa isiniif yaa akka bartanii diinii baraayaa namni isaan bulee boru milkaaya akka dhiiftanii karaa mukaayaa karaa kufrii karaa xiraayaa yoo barbaadde karaa dhugaatii kootutii fudhuu diinii haqaatii teenya lubbuun nuti taphatti. Yoo barbaadde karaa dhugaatii kootutii fudhuu diinii haqaatii teenya lubbuun nuti taphatti. Namni diinii dhabeensa